Harka fuune daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu kun oduu keenya kan guyyaa har'aati. Oduu keenya kan guyyaa har'aa waliin Ammurataa Obsaati. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi amma xumura sagantaa keenyatti nu faana turuu hin dagatina. Ijoo oduu Boorana keessatti hongee yeroo dheeraaf irra ture ammaas kan dur caalaa lubbuun ilmaan Oromoo hedduun balaa hamaaf saaxilamaa jiraachuun dhaga'amee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii bahaa humna yartuu ergamtuu diinaa kukkufisaa jiraachuun dhaga'amee jira. Balaa beelaan godina Booranaa aanaa Taltaalletti namoonni 7 lubbuun darbuun baramee jira. Uummanni Oromoo Booranaa akkuma saawwan isaanii miliyoonaan lubbuun dhaban jiraattonni naannichaas lubbuu isaanii dhabaa jiraachuun ifoomee jira. Bal'ina oduu kanaa akkatti aanutti waan qindeeffanne qabna. Boorana keessatti hongee yeroo dheeraaf irra ture ammaas kan dur caalaa lubbuun ilmaan Oromoo hedduun balaa hamaaf saaxilamaa jiraachuun dhaga'amee jira. Bal'ina oduu kanaa daandii bilisummaa waan qindeeffate qaba. Motorri sabaa himaalee adda akka galaana qe'ee weeraritti dhimma ijoo uummata miliyoona 1 ol ta'uun godina Booranaatiin dhiphataniiru. Seenaa waggoottan 50 asitti akka gaanfa Afrikaatti hongee cimaa sadarkaa beelladonni uffata magarroo maatii qe'eetti mayrasiidhaan uummata hiraarsanitti ga'uun seenaa biyyattii keessatti rakkoo gaaga'ama guddaa hamaa dhaabbilee sodaa balaatii ol ta'uu gahuun hedduu kan yaaddesse ta'uun himamaatii jira. Uummanni godina Booranaa yoo xiqqaate waggoottan 4 darbe rakkoowwan caamaa irraa kan ka'e hongeen dhudha'amaniiti jiru. Akka maddeen bilisoo TV'tti himanitti hawaasni keenya kun hirmannaa saffisaa kan barbaadu yoo ta'uuti oduuwwan goleewwan Oromiyaatii fi akkasumas sooshaal miidiyaa irraa qindeeffannee kanneen balballoomii ragaadhaa gama balballoomii olaanutti ceenaa. Akka maddeen sooshaal miidiyaa fi akkasumas kana dura bilisoo TV'dhaaf kennan himanitti ilmi kiyya sababa hanqina nyaataatiin na dura du'e jedhu abbaa Booranaa jiraatan gurraandhala 26/2023 hongeen Itoophiyaatti hammaate horii bitee darbe lubbuun nama baalarra buusu jiraattoliin bilisoo TV'tti himan. Bakkeewwan biyyattii hongeen itti hammaate keessaa tokko kan ta'e godinni Booranaa hawaasa qabeenyaa isaa ta'e horii sababa hongeetiin dhabeera. Aanaalee godina Booranaa 13 horsiisa horiitiin beekamaniif hongeen hubaman keessaa tokko aanaa Taltalleedha. Roobni waqtii isaa eeggate roobuu dhabuu isaatiin kanneen balaarra bu'anis hedduu akka ta'etti himama. Akka jecha obbo Guyyootti wanti nama gaddisiisu aanaa Taltallee ganda Dibbee Gaayyaa keessa kan jiraatan yoo ta'u ilmi isaanii Qorii Guyyoo jedhamu sababa beelli itti hammaateef du'u himan. Qorii Guyyoo ilma kiyya ganna 16 ta'a jechuudhaan himame. Kana malees akka maddeen kun himatti dhibeewwan gurguddoon hedduun kan jiru ji'a tokko keessatti mana yaalaa geessineetiin dhibee guddaas hin qabu nyaatatu miidhee jechuun dubbatani. Ilmi isaaniis erga du'ee torbee tokko ta'uu bilisoo TV'tti himan. Obbo Guyyoon abbaa ijoollee 8 yoo ta'an haati warraa isaanii sababa hanqina nyaataatiin ammallee laaftee akka jirtu himu. Bifuma wal fakkaatuun aanaa Taltalleetti bulchaan ganda Dibbee Gaayyaa kan ta'an obbo Dheengee Waariyoo sababa hongeetiin namni dhibee garaaf saaxilamee du'aa akka jirus himame. Hunda keenya keessatti ji'a 2 keessatti nama 7 kan ta'u garaan dhiita'ee du'an jalqaba miilatu dhiita. Otuma deemuutu garaan dhiita'eetu du'a. Sababni isaas namni kun osoo waa hin nyaanne tura. Horiin irraa dhumatee jira. Gargaarsi mootummaan kennu illee hin jiru jechuun hongeen Booranaa lubbuu namaa illee gaaga'aa jiraachuu himu. Jiraattonni namoonni sababa hongeen du'uu himanis aangoowwan mootummaa garuu rakkoo fayyaa walii wal qabatutti cinaa marfatu. Hanqina nyaataan kan lubbuu dhabee hanga ammaas jiraachuus hin ragani. Du'atti seenis jira hawaasichi jedhu ta'uu garuu namoonni du'an kunneen kanneen dur dhibee garaagaraa qaban fa'aa waan ta'eef beelaan du'a
jechuu akka hin dandeenyes dubbatu obbo Galmaani. Gama biraatiin ammoo hoogganaan buusaa gonfaa godina Booranaa obbo Liban Saaraa Booranni hongeen rakkoo hamaa keessa galuu himanii namni sababa kanaan du'e akka jiru bilisootiifitti himani. Uummanni miliyoona tokko ol deeggarsa kan barbaadu godina Booranatti roobni yeroo dheeraa otoo roobin hafuu irraa kan ka'ee fi margaaf bishaan dhabaa irra loowwan kumaatamaan danuun dhumanii horsiisee bulaan harka duwwaatti hafeera. Horsiisee bulaa qofa otoo hin taane aanaaleen godinichaa qonnaaf mijatoo ta'an illee oomishuu hin dandeenye. Ammatti godinichatti namoonni miliyoona tokko ol gargaarsaaf harka namaa ilaalaa akka jiran bulchaan godinichaa yoo tana TV keenya bilisootti himuun beekama. Mootummaaf qaamoleen miti mootummaa waliin taanee egaa assessmentii yookiin qorannoo gaggeessiniin namni miliyoona tokko ol nyaata ta'aa barbaada. Uummanni Booranaa guutuun wal fakkaata. Aanaa kanatu irra gooma kanatu fooyya'aa akka hin jennes beekama jechuun ragaa kan dabalataa akka himaa jiranis beekame jecha obbo Libani. Uummanni miliyoona tokko ol deeggarsa nyaataa tattamaa akka barbaadan kanneen keessaa 200,000 kan ta'an nyaata wabii gargaaraa idilee qofa barbaadan ammas 800 olis rakkuma kanaan xaaxamaniiru. Gargaarsi dhiyaataa jirus rakkoo jiru wal hin gitu jedhamee jira. Obbo Liban dhaabbilee miti mootummaa namni dhuunfaaf qaamni dhimmi ilaallatu hundi hawaasa kana cinaa akka dhaabatus dhaamsa isaaniiti. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboon zoonii Bahaa humna yartuu ergamtuu diinaa kukkufisaa jiraachuun dhagahamee jira. Bal'ina oduu kanaa urjii sabaa waan qindeeffatte qabdi. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboon zoonii Bahaa humna yartuu ergamtuu diinaa kukkufisuu jiraachuun dhagahamee jira. Waraana yaaddu kaasni ganamaa eegalee hanga yeroo aduun seentutti itti jiraachuun maddeen bilisoo TV himanii jiru. Akka maddeen kun bilisoo TV himanitti piippiin tarkaanfii Waboon fudhate irratti baraguun waraana dabalataa Hararii fi Dirree Daawaa irraa walitti funaanaa jiraachuu isaanii kan dubbatan yoo ta'u, reeffi dhiitee kufaa waa Oromoo guutee jiraachuun ifoomsee jira. Gootichi abdii sabaa Waboon tarkaanfii humna subii ergamtuu diinaa irratti fudhateen reeffa lafa tuulee jiraachuun dhagahamee jira. Reeffi dhiitee kufaa kunis Haramayaatti gurraamaa jiraachuun dhagahamee jira. Guraandhala 25 bara 2028 jajjabeen Bahaa Biiftuu Cirraa Jaarraa Abbaa Gadaa Harargee Bahaa Aanaa Kombolchaa iddoo addaa Bacaqee jedhamutti humna barcummaa Abiyyii tiksuuf sakatta'amaaf bobbaafamte irratti ganama sa'aatii 4 irraa eegalee tarkaanfii fudhateen 5 battalatti yoo ajjeesuu tokko fayyaatti harka qabuun hedduu madoon adabee jira. Gama meeshaatiin kilaashii keemii 5 hidhannoo guutuu wajjinii fi rasaasa hedduu boojuu mana qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Ammallee lolli akkuma itti fufetti jira. Injifannoon kan guyyaa kalee 25 bara 2023 hanga guyyaa irraa sa'aatii 6tti kan galmaa'edha. Guyyuma kana sa'aatii booda hanga halkan irraa sa'aatii 1tti lolli itti fufuun reeffi waraana PP 75 ga'ee jira. Kanneen du'an keessaa abbootiin dishqaa abbootii siphee fi bireenii keessatti argaman akkasumas 50 ol madoo dandamii hin qabneen adamamtee jiraachuu irree fi gaachan uummata Oromoo Waboo zoonichaa ifoomsee jira. Waraanni PP hedduminaan geedoorraan gara lixaatti darbaa jiraachuun maddeen bilisoo TV'tti himanii jiru. Akka maddeen kun jedhanitti PP'n bargaa waraanaa qabdu akka saree maraattee olii gadi oofaa jiraachuu himuun eeroon jalabuun akka hordoffii cimsu jechuun dhaammatanii jiru. Gimbii ganda Maraacee wadaboo baadiyaa keessatti mul'isuu ba'an Oromoo goromsuu barbaadu PP'n gama tokkoon araara jechaa gama biraatiin immoo dararaa jiraachuu dhagaa. Balaa beelaan godina Booranaa aanaa Taltaalletti namoonni 7 lubbuun darbuun baramee jira. Uummanni Oromoo Booranaa akkuma saawwan isaanii miliyoonaan lubbuun dhaban jiraattonni naannichaas lubbuu isaanii dhabaa jiraachuun ifoomee jira. Bal'ina oduu kanaa urjii sabaa waan qindeeffatte qabdi. Guraandhala 26 hongeen godina Booranaatti mudatee horsiisee bulaa miidhaa beelaa fi bishaaniin miidhamanii jiraachuun beekame. Godina Booranaatti waggoota lamaan darbanitti hongeen haalaan beekamne naannichatti mudatee duwwaan Booranaa lakkoofsan miliyoonotatti lakkaa'aman caalanitti kan jalaa galaafate yoo ta'u, ammaa immoo uummanni godina Booranaa keessa jiraatu waan nyaatee dhuguu dhabee yeroo ammaa mana isaanii keessatti du'aa jiraachuu fi kanneen lafa kaa'uu dadhabanii gargaarsa kana illee jiraachuun beekameera. Jiraattonni godinaa yeroo ammaa gargaarsa Oromoota naannoo biroo fi tattaaffii namoota dhuunfaan biyyoota alaa fi keessan uummanni lubbuusaa carraaqaa jiraachuu
jechuunis yeroo ammaa gargaarsi uummanni godhaafii jiru gahaa ta'uu irraa kana fi lubbuun namoota hedduu balaa beelaan waan nyaatu dhabeen lubbuun isaanii darbaa jiraachuu gabaasaaleen bahaan jiranii mul'isu. Akka gabaasaaleen godina Booranaa aanaa Taltallii irraa bahaa jiru isutti lubbuun namoota torbaa bara 2023 tokko keessatti balaa hongee waan nyaata dhabanii darbuun kan mirkanaa'e yoo ta'u aanota godina Booranaa biroo keessatti namoonni waan nyaatanii fi dhugan dhaban hedduun qarqara du'aarra kan jiruu fi gargaarsi namoota 10 irratti dabalatee mootummaa yoo saffisaan hin gargaarre uummanni Booranaa akkuma saawwan isaanii miliyoonan dhaban jiraattonni naannichaas lubbuun isaanii dhabamaa jiraachuu isaaleen arganne ni foolse. Yeroo ammaa kanas jiraattonni godina Booranaa ofiin waan nyaatan hin qabne loowwan isaanii lubbuun jiran osoo ijaan arginuu akka isaa hin dooneef mana jireenya isaanii citaa irraa ijaaramee diiganii nyaata loowwanii gochaa akka jiranis suuraaleen naannichaan arganne ni mul'isa. Mootummaan afaan qawween biyya bulchaa aangoo isaa tikfachuuf humnoota waraanaaf deeggartoota ilmaan hiyyeessaa qoyyomsuun gara waraanatti naquun lolaaf qopheessuun uummata Booranaa beelaa dhumataa jiru akka mul'atus jiraattonni godinaalee adda addaa dhaamu. Abbaan qabeenya Oromoo obbo Yaadataa Yuudi uummata Oromoo Booranaa sababa hongee miidhamaniif gargaarsa qarshii miliyoona 1 arjoomeef jiraachuu ifoomee jira. Sirni biltiginnaa uummata Oromoo bara baraan gowwoomsuun maqaa misoomnee jirra sooramnee jirra jechuun uummata Oromoo gabrummaa jalatti hambisuuf carraaqu biltiginnaan ammas osoo uummanni Oromoo Booranaa beelaan dhumaa jiru ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa garagaraatti rakkoolee hamaan saaxilamaa jiru midhaan misoomnee jirraan yeroo irraa gara yerootti qabeenya uummataa saamaa gara biyya ormaa ergina jechuun uummata Oromoo gowwoomsaa jiru mas soba isaa itti jira. Kana malees murni uummata Oromoo bara baraan gowwoomsaa argamu biltiginnaan ammas kan dur caalaa ilmaan Oromoo kitilaa kumaatamaan gama waraanaa funaanaa humnaan fe'aa jiraachuunis maddeen bilisootii fi ifoomsanii jiru. Murni kun akkuma beekamu ilmaan Oromoo bara baraan sobaan gowwoomsuun beekamu yoo ta'u ammas kan dur caalaa gowwoomsa isaa itti fufee jiraachuun baramee jira. Uummanni Oromoo biyyoota addunyaarra jiru hundinuu gowwoomsa murna kanaa itti dammaquudhaan wantoota danda'uun gabrummaa bara baraan gowwoomsaan jala turu jalaa bahuudhaaf tattaafachuu qabaan dhaamsa ogeeyyii fi rogeeyyii Oromoo sabboontota ilmaan Oromoo quuqama ilmaan Oromoo qabaniiti. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi sagantaan oduu keenya irraaf qabannee isiniif dhiyaannee asirratti goolabama sagantaalee birootiin amma walitti deebinutti qophiilee bilisootiif afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna.